Sponsora kan isiniif godhe baankii Awaash. Gal min gaamna jiru biji. Kan karoorse hundin milkaa'ari. Abjuun hundin dhugoomari. Garuuleen bulee waadaan kun jabe kunoo kanarraa jaalalli na qabe. Jaba. Ati yeroo mandaa dhabtanii mee haruma si haagoo. Akkam jirta nagaa keedha? Eenyu jedhu? Eenyu akkan ta'e immoo ofii kootti hima. Ati ofii kee tilmaami. Utuu ati natti himuu dandeessu maaliif tilmaamuun na barbaachisa? Sagalee kana eessatti yoo dhageen beektu maal jechuu barbaadde? Guyyaa tokko dhageesseen beektu? Qaamaan immoo bilbilaan? Qaamaan miti. Bilbilaan malee. Anaaf jettee maatii kee waan dhabaa jirtu natti fakkaata. Kun immoo balaadha abdi. Maal jechuu kee turte? Akkamitti waan taanas? Tolee. Haasaa kee xumurattee taanaan iddoon deemuu qaba. Haasaa kana gara xumuraatti tuufinne gaarii. Yoom wal arginu jechuun waan asii bilbilaa waan haasaa miti. Qaamaan wal arguu qabna waan ta'eef. Inni rakkoon qabu garuu dhimma maaliiti? Gara laafummaa tokko malee duukaa amanuu qabda. Eeyyeessa jajjeessa. Dhugaadha moo si amanuu lattuun? Urjiin duuti daaraa taate. Kuma shanta. Maaliif waliin turuufis danda'amuu qabda? Seeratti akka dhiyeessinuuf hojii tokkotu jira. Wali wajjin taane jaalalli fi ati hiree Oromoof Oromiyaaf dhiphatta. Ani immoo hiree jireenyaa koof hin dhiphadhu. Badhaasni abjuu dhugoomsa daandii jireenyaa milkaa'inaan bareecha kennaan isa arjoomuu fi isa fudhatu jaalalaan utubee maatii taasisa isin tajaajilee isin badhaasee daran kan isin gammachiisu baankiin Awaash carraadhaan qabeenyaa kan arjoomu qe'ee badhaadhinaati abbootii carraa hedduu kan badhaase baankiin keenya ammas marsaa torbaffaatiin Awaash irraa fudhaa badhaafamaa isiniin jedha konkolaataa fe'iisaa tokko televizyiinii abbaa inchi 32 bilbila mobaayilaa ammayyaa 20 isin badhaasuuf qopheessineerra maallaqa biyyoota addunyaa hundarraa isiniif ergame karaa baankii Awaash yoo fudhattan yookaan sharafattan kupooniiwwan badhaasa adda addaatiif isin kaadhiman battalumatti ergaa gabaabaatiin bilbila keessan irratti isiniif ergamu Awaash irraa fudhaa badhaafamaa baankii Awaash. Absoon jireenyaa hadhaa ta'us kan moomu ta'uusaa hubadheera. Amma kaayyoo gurguddaa sadii galmaan ga'uun qaba. Inni jalqabaa barnoota kootti jabaadhee qabxii gaarii galmeessee milkaa'uudha. Inni lammaffaan jibbarra jaalala adda ba'uurra tokkummaa wayya. Haadhoon wal loluu danda'a. Walitti mufachuus ni mala. Ta'us haadhoon haadhoodha.
Kanaaf anis obboleessa koo hangafa koo kumaa argadhee dhiifama gaafadhee hidhaa sokkummaa keenyaa akka hin hiikkannetti deebisee guduunfuun qaba. Gaaficha harmeen boqonnaa argatti. Miira gammachuudhaan guutamti. Garuu akkamittan mana isaa baruu danda'a? Innoo jaalalaan harka isaa bal'isa moo ammas duddanatti gata laata? Inni xumuraaf inni guddaan harmee koo, tokkittii koo, lafee koo, ishee abbaaf haadha taatee na guddiste. Ishee utuu uffee hin jedhin akka jetteetti bara ishee xumuruuf kaate. Barnoota waggaa muraasaa baradhee dafee qaqqabuuf hin qabu. Jireenya haaraa Finfinnee Shaggar. Shuba mee waa'ee kee kana maal masiif fayyada? Maal si fayyada? In shakkiin Hiriyaa koo kan koo rakkinaan qabu hin shakkiini. Akkam? Ani dhugaa sitti himu ani oggaatii yemmuu ati mooraa kanaa ari'amtee galtu natti mul'ata. Eebbifamaa wanti rakkina ta'e ammoo waa eebbaamini. Isa maazariin safara keessa naannooftee mucaan koo maastersii hojjechaa jira. Zayitii gandaan dhaabbadhee hin bitu. Shukkaaraa fi darabeen qabadhani. Suuparmaarketii malee hin fayyadamoo dhaarti kun sin dhibbisuus waa eebba kooti dhiphattaati. Maarree kanaaf maal gocha dhaqxa? Maal gocha dhaqxa? Waa hin naquuf moo tokkoffaa akkam barataa cimaa ta'e kanaan dura dubara biraa kana akkan hin argine shamarran bira akkan hin geenye shamarraniin akkan ol jedhee ilaalle akkan qaana'u kana itti himuun naqaa ati immoo dhugaa naa baata. Akkasii reefu dubbii fidaa jirta. Anatu ati omaan beektu jedhee tanan siif dhugaa ba'a. Miti? Eeyyee kaa hiriyaa yoomii fi jaba hiriyummaan kee yoomii fida yoomii mina fayyada hiriyummaan kee. Amma waan fedheef deemee hin argaan. Miti akkas miti anaan sitti nagatteet ati deemta. Jaba kaaffee deemaa hin jiru. Anaan haa ta'u kaa maarree anaan sitti nagattee ati dubara bira deemta. Akkas miti? Ila jaba maal seete? Dhiirri durbaaf jedhee haadhaaf abbaa isaayyuu hin dhiisaa sagalichi. Kanaaf ati immoo ofii keetiif hiriyaa dhiiseen deemaan jedhutti dabalatte kaa. Amma mee jaba dubbii dabalteettaati. Dubbii dabalteettaa amma mirgaan gali jedhama moo aseesina falmitaati naan. Maal ajjeesuu dhaqxamoo? Jaalalaanoo? Jaalala kun ajjeesuun koon oolu hin oolu laatee seenee ilaalta. Akkasii dhaqi maal arga dhaqi siifaatu. Dhaqii qofaa miniim. Mirgaan gali haasaan keessa waliif haa galu. Jaalala keenyaa kuftu. Ati immoo jaalalaan ishee ol kaasi. Akka harkisa dachee jaalalli kee ofitti ishee harkisu jedhama malee dhaqii qofaa mini. Harmee koo nagaa isheetii maala? Nagaadha. Qofaa isheetii moo namni ollaadhaa dhufee haasofsiisu tattabachiisu ni jiraadha? Amma fillee qofaa isaa miti fakkaatu. Waan arginu. Dhugaamu? Dhugaa. Qofaa isheetii kaa? Jechuun ati obboleessa hin qabdu jechuun obboleessa biraa. Qabaachuu yoo obboleessa ta'eef tokko jira. Maaliif isaan biraan jira ture? Inni fuudhee manaa baheera kaa. Fuudhee? Ati akkamire? Maali yaadde? Lammaffaa moo qabu? Harmee koo dhabnaan sin ajjeesaa akkanaan hin jenne. Sababiin isaa nagaa isaaniitti anniisee jiru waan ta'eef. Ani kanan jedhu. Tole haa ta'u immoo odoodhuma dhaqxe osoodhuma dhaqxe iyyuu shaayii buna jenna yoo jette qarshii qabdaa?
tolan jette ka kaaffee fuudhee dhaqee yoo isheen bargara jette bargariin jaalladhu hin jedhamu duukaa nyaadhee tokko ishee jette duukaa nyaadhee keenii karaa borobee fiigamu mee maalan godhe kana ka ani kanaafan jedhe bar maal gootare kana maal gocha kanaafan siin jedhe istaadiyeemiin jira mini istaadiyeemiin jira lafti magariisi jirani lafa magariisaaf istaadiyeemiin keessaa iddoo tokko keessa achi qilleensa qulqulluu mee waan hundaafu ana ka keetta qarshii dhibba qaba 50 qabatte as kennitu waan hundaafu fudhadhu waan saa jaba sin dhose jaba sin dhose malee waan saa akka dhala sore saateetti beetti dhaqime atimu jaba garuu hiriyaa keetii qabaachuu kootii fi hedduun gammadan hedduun siin boonan utuu siin qabutee maalan ta'an ture guddaa magaalaa galatu jedhiti bobba'uu dhiisii dhaqime akkamitti bartee deemtaati mana ishee eenyutu si geesse? Anaan obboleessa kootu na geesse. Obboleessa kootu jira. Mee maaluma gochuu mul'atta? Jechuun koo maal gochuu deemte maaluma barbaachuu deemte jedheen silaa mana keenya isa guddaa amma sana ga'u keessaa nu ariitani amma immoo manuma ishee xiqqoo amma qodaalee istiroo durii geessu keessaati nu baasuu barbaadan immoo jedheen. Akkasuma hin jedhin. Yoo barbaadde mana keessan kottaatti fudhadhaa. Hin deebistuun bara silaas keessatti hafuu yaaddannis. Nuunis wajjin waldhabaa mana sana keessa jiraachuu fedhii isaa qabu. Amma yerootti malee. Ifamus ni eegatti. Maaliif kaastee itti naasuftu? Is nama hin beeknedha. Bilbila hin beeknedha. Badhaasni abjuu dhugoomsa daandii jireenyaa milkaa'inaan bareecha kennaan isa arjoomuu fi isa fudhatu jaalalaan utubee maatii taasisa isin tajaajilee isin badhaasee daran kan isin gammachiisu baankiin Awaash carraadhaan qabeenyaa kan arjoomu qe'ee badhaadhinaati abbootii carraa hedduu kan badhaasee baankiin keenya ammas marsaa torbaffaatiin Awaash irraa fudhaa badhaafamaa isiniin jedha konkolaataa fe'iisaa tokko televizyiinii abbaa inchi 32 bilbila mobaayilaa ammayyaa 20 isin badhaasuuf qopheessineerra maallaqa biyyoota addunyaa hundarraa isiniif ergame karaa baankii Awaash yoo fudhattan yookaan sharafattan kupooniiwwan badhaasa adda addaatiif isin kaadhiman battalumatti ergaa gabaabaatiin bilbila keessan irratti isiniif ergamu Awaash irraa fudhaa badhaafamaa baankii Awaash. Waama fedhee fuusee arguuf baay'ee gammadeera. Anillee baay'ee gammadeera. Ammanee eegeen walitti dha. Galatoomii atillee akkasuma. Galatoomii. Bakka kana turraayi? Baay'ee namatti hin tolu bakkichi. Maal isaa? Qilleensi isaa waan hundumsaa baay'ee namatti hin tolu. Hinuma namatti tola garuu osoo baannee piizaa wayii nyaannee jedheen. Otuun naqeellee tola yoo naqeessimaaf jedhee naqa malee ani torbanitti piizaa guyyaa 3 caalaa hin nyaadhan waan si dhibummaa kaleessa nyaadheen ture akka jaaba. Waaw piizaa baay'ee jaallattaa jechuudha. Jaallachuu utuu hin taane maal goota gaa haaluma guddina keenyaa rakkisaadha. Maaman kee manatti hojjetti? Yeroo hundaa malee yeroo hundaa manatti hojjetti. Waan si dhibu dur yeroo ijoollee ture yeroon ergaa waan akkasii didu piizaa naannaa kabalaa turte. Waaw dhala sooressaa jechuudha. No abbaan koo tola isaadha. Hin qosin malee warri kee galii guddaa qabu jechuu barbaadan. Eeyyeegaa maal goota ree anumtiyyuu barumsa kana kan hin baradhuuf suuraamti koo manuma taa'uudha malee asii eebbifamee bee miindaa mootummaa waan akkasiin barbaadaatu hin taane suuraamti koo manuma taa'u jedheeni. Barnoota irratti barataa dadhabaan jaaladhu. Ani immoo jibbuu qofaa otoo hin taane gaafan bataa dhaba argulleeni rukuti kabali na godha maaliif seete ani yoo namni kaayosaaf jiraatin barbaadan barattuu cimtuullee barbaadan kan akka kee waan hundumaan bareedduu barnoota isheetti illee jabduu waan akkasiin barbaada malee ani
maal seeti ilaala amma kaayyoon dargaggoota keenya dargaggoonni keenya lafan taanetti kukkufaaru lafan taanetti utuu kaayyoo qabanii iddoon taanetti kukkufaa jiru kun immoo sirrii mini kun immoo numaaf iyyuu ba'aa biyyattiitti iyyuu baataa kun kanaaf jedhee malee ani haruma wala garee haruma na ammattaayi kun maal rakkina qabateeti Oromoon hammataadha Oromoo jechuun waan hundumaan hammata ani aadaa keenya jabeessana dhee malee moon hammina kan biraa mini aadaa keenya cimsuu wajja jedheeneen malee rakkina maalii qabateeti. Baay'ee dubbii jaallista seenaa kee darbee natti nimne kana dura jaalattee beektaa? Maaleessa durba ol jedhee ilaaleen beekoon guyyaa tokko ol jedhee ilaaleen beekoon yeroo kamiin qabaadde ganamni laayibireerii galgalli laayibireerii yeroo hundaa laayibireriin oolan. Hello Jab. Shuma sigaa kottu gal. In hojjedhu jedheeni. Anis maaliif naa jedhe anis namaam. Sibiila mini anis boqonnaa nan barbaadan. In hojjedhu jedhe. Situ anaaf assignmentii naaf hojjeta. Yoon danda'e yoon qaqqabe kanaacha humna keessanii yaala. Galgala dhufeen hunda keessaniif iyyuu sirriif sirrii ta'uu dhiisuu isaanii ilaalan. Amma ishii biratti barataa cimaa of fakkeessuuf kana hunda haasofta. Situ anaaf assignmentii naa hojjetaa jechuudha. Fakkeessuudhaan amma immoo fakkeessuudhaan jalqabde. Kaastee dogoggortaniitu hin jettu ture. Lakkiis haadha si duwwaa duukaa haasa'uun barbaada. Achumaan immoo gaaffii si gaafadhu hin qabu. Bakka duwwaa guutiidha moo firoomsiidha? Silaa filannoon 12ffaa intaraansi egzaamii irratti hafeera jedhee. Baay'ee qosta. Suma dhugumaan siin jedha gaaffii tokkoon si gaafachuu barbaada. Tolee na gaafadhu. Anaaf kan naan galli. Ammallee yeroo dhuftisu nagaa nan gaaftiin waa harmee keetii na gaafachuu eegalte. Harmee keetiif miila jaalalaa dhugaa akkati qabdu naa gala. Jaalalli keessan kun garuu baay'ee nama hinaafsisa. Amma kana jaallachuun kun eessaa dhufe? Akkamitti ta'uu danda'a? Miira jaalalaa sobaa haadha isaaf kan qabu jira jettiitu. Gaaffii hin deebisin kaa. Guyyaa gaafa jalqaba dhufte sana yaadattaa? Baay'ee nu dheekkamti. Harmee koo yoo fiddan malee harmee koo dhabnaan jettee nuti iyyaa turte. Jechi kee yeroos na aarsus. Haadha dhaabbee yeroon ilaalu garuu baay'ee nama hinaafsisa. Namatti tola. Irra deebi'ee si arrabsuu dheeras. Keessa keetti taana naafsi. Lakki arrallee si arrabsu arrabsuu sun taane kabajatu siif mala. Harmee koo ilaaltee dhuftee waa'ee ishee waan natti himteef. Galatoomne. Maaliif? Jechuun kabajatu siif mala jechuu keetiif. Dhugaa dubbachuuf guyyaa jalqabaa sana akkasitti sagalee koo ol kaasee si taasoo koo fi baay'ee natti dhaga'ame. Dhiifama. Dhiifama jechuun sin barbaachisu. Sababii isaa tuuti na lolletee tuuti na dheekkamne ta'e hadha wal baruun keenyaan beekamu ture. Mee ani amma ka'een deema. Maala maree fudhufte miti shaayii buna hin jennu? Lakki dormiidha. Hiriyaa tokkotu na eegaa jira. Hiriyaa? Hiriyaa tokkotu na eegaa laaqana wajjin nyaannee. Maaliif? Laaqana wajjin nyaannee booda isaan argachuu hin dandeessu? Nasi hafeera bara. Lakki rakkoon qabu isaanuma wajjin nyaadhaa. Yeroo bira. Tole arga jettee. Si argu koo baay'ee natti tole. Galatoom. Atis galatoomi guddaa. Nagaan oolu. Madaliyaa naafuka madaliyaa yoo fi maal rakkina qabu amma isin akkan arra ijoollee dubara bira dhageessaniitu iyyuu shuubaanii barumsa isaarraa gadi bu'aa madaliyaa dhabaa isheen intalli gufachiise jettanii kana yaaddeeti mini intalloo nama akkasii mini mucaa gaariidha. Siriiyyuu situ meedaal maaliidhaan badhaafamta meedaaliyaa? Fakkeessuudhaan yookaan sobaan meedaaliyaan dhufaa jira yoo ta'e badhaafamuu dandeessa kana namni sitti qaqqabuun jiru. Mucaa akkas gootu mini ani madaaliyaa sin dhabu waan hundumaa barumsa qonnaan laaffistu mucaa cimtuudha.
baay'ee natti tolteetta. Si jaaladheera. Soba kee si jaaladhe. Meedaaliyaa immoo yoo sobaa fi fakkeessuudhaan qophaa'aa jira ta'e hin fudhatta namni sitti qixxaatu hin jiru. Kana homaan atis beekta hin shakkamu. Hin dagatin wal arganna kootu. Assaayimentiin hojjedhu sin jechaa jiru? Maarree ammoo keessa baan amma keessa baan. Cimina kee baay'ee jaaladheera. Ciminni kan rabbiidha cimaan rabbiidha dhiise. Anolleem reegni tokko mataa naannessee tureeyyuu. Cause of 45 degree kan jedhu isa osoo naaf hojjette. Please dhiisi kan. Amma sammuun koo baay'ee haaraa waan jiruufi yoo ta'u didellee manatti sii fuudhee galee borsii hojjedhee sii fida amma baay'ee tokko na haara please dhiisi wanta kana. Ani immoo akkamitti akka dhufuun beekuu barbaade malee deebisaa ammaa barri ijoollonni doormiyyuu fidanii turan. Madaaliyaa dhabda akka madaaliyaa dhabda dhugama beeku waan ta'eef madaaliyaa dhaba jedhaniitu anaan si'a kudhan natti dawwaluna maayyoo madaaliyaan natti hafina. Garuu hiriyoota amanamuu qabda baay'ee namatti tolu. Eega hiriyoota amanamuu qaba garuu mootii baay'ee bareeda. Situ na caalaa bareeda. Anillee bareedina sammuu fi bareedina amalaa malee bareedina fuulaa manatti waan hin qabu miti. Rifeensa kee dheereffadhu ta'u dhiirri yeroo san bareeda. Gaaddisa ture. Baga yeroo sana hin argin. Silaana buttee galuun kee nafu. Dhiisitii rifeensi kee baay'ee dheerataa? Dhiirri rifeensa dheeraa qabu baay'een jaaladha. Mooluun natti hin tolu. Maaliif sitti hin tolu? Dhiirri na fuudhaa keeyyuu osoo yeroo mul'atu natti hin tolu baay'ee na aarsa. Natti hin tolu qofa utuu hin taane dhiirri gaafa moolatu maaliif dhiirri moolate rakkinni isaa maalidha? Maal rakkateeti namtichi kuni? Dhiirri kun maal rakkateeti jedhamee yaaduu qaba. Gar tokkitti duwwaan gara shamarran yaaduu duwwaan sirriin ta'u. Yaada keenya gara lamaa yoo yaadne gaariidha. Borumaafuu. Maaliif mul'ata? Maaltu beeka? Mana haadha manaasaaf utuu takka wiiggii takka uumaneerii takka maaloo jettee dhiphistuutu yaaddoo masheerraan kan keefaa mul'achuu danda'a. Kanaaf jettee yaaduu qabdu. Gallamaanii jechuudha. Shubaa koo? Okoo bareedduu. Garuu shamarran dubaraa wajjin kana dura haasofte hin beektu? Maali isaan haasaa jetteeti? Nan sodaadhaan ol jedhee iyyuu ilaalee beeku. Gatiin baay'ee sodaadhu yeroo jalqabaaf kunuunsi duukaa haasa'u kooti. Garuu haasaan kee akkasiin fakkaatu. Nan sodaadha yeroo kamiin inni naqee haasofsiisetteeti. Nan sodaadha gatiin baay'ee sodaadhuuf kan dura shamarreetti dhiyaadhee hin beeku. Si amanu? Nan shakkin ani nama shakkamu miti. Ani nama lafa guddaa ga'e abdatamudha. Maaltu si hafe moo ammas deebitee harmee dubbisuu barbaadde? Gaaffii si gaafachuu barbaadeen qaban ture. Yoomsi gaafadhu yoomsi mijata. Tole ammuu mana gaafadhu ka. Silaa gaaffii poolisii yakkamaa gaafatu nama gaafataa miti. Baay'ee qoosta. Gaaffichi qaamaan malee bilbilaan waan hin danda'amneefidha. Maanni waasaa intarviiyuudhaa? Baay'ee qoosta. Guyyaa jalqaban si argee nama qoosaa beeku natti fakkaannee turte. Haamilee kama koof jettee kolfuu barbaaddeetu natti fakkaata. Lakki dhugaa qabu. Gaaffii guddaan si gaafachuu qabutu jira kanaaf fedheen. Qaamaan si arguun barbaada naaf eeyyu. Tole gidduu kana ilaallee yoo yeroo arganne wal argina. Garuu ammasitti gaaffii keetti akkan qophaa'uuf yaandaa'otii nootii garaagaraa. Kana aladha. Irratti han qayyabadha. Deemasi. Deemaan jira silayyuu nagaatti. Nagaatti. Badhaasni abjuu dhugoomsa daandii jireenyaa milkaa'inaan bareecha kennaan isa arjoomuu fi isa fudhatu jaalalaan utubee maatii taasisa isin tajaajilee isin badhaasee daran kan isin gammachiisu baankiin Awaash carraadhaan qabeenyaa kan arjoomu qe'ee badhaadhinaati abbootii carraa hedduu kan badhaase baankiin keenya ammas marsaa torbaffaatiin Awaash irraa fudhaa badhaafamaa isiniin jedha konkolaataa fe'iisaa tokko
televezyiinii abbaa inchi 32 bilbila mobaayilaa ammayyaa 20 isin badhaasuuf qopheessineerra. Maallaqa biyyoota addunyaa hundarraa isiniif ergame karaa baankii Awaash yoo fudhattan yookaan sharafattan kupooniiwwan badhaasa adda addaatiif isin kaadhiman battalumatti ergaa gabaabaatiin bilbila keessan irratti isiniif ergamu. Awaash irraa fudhaa badhaafamaa. Baankii Awaash. Hiree keenya takka qoodannee fuudhannee